qad godhe gargaare kuno isin nan gargaare hajattu akkamitti ka gargaare waa hundaas isin timaa jechuudha. Hello Bayan alaikum salam naga enyu sagale muyitiin irraa godhadhu kaante amma kanaafu inni dhuma maal jechuu barbaada beektaa Bayan hayye nailaa qabi hayyee jay hayye jedhime dabiltaa godhaa ummata warra miidiyaa kanaafillee warra miidiyaa baay'atina abo nama darboontiin ni olguutin yoon iftaabtan godhe warra miidiyaa kanaafillee ishi bas arraan booda ante tarata kana dhageeffadhu narraa baasi jaarsan itti deema bro yookaan deemaanii hojiirra jira jadi ishi wanni warra miidiyaa kanaaf dhaamu takkaffaa warra kabajaa qabuuf rabbi kabajuma isinii haa dabalu jaan warra kabaja hin qabne kan simjee hojii hin qabne kan waa'ee jireenya namaa hunda yeruma hunda uuma jireenya namaa haasa'u kan jireenya isaatu maal keessa akka jiru ofii isaatiif of hin beekne kadhiiraallee kadhiiraa tokko immoo kanuma waan tokko osoo irraa quba hin qabne maaltu darbe jeetu quba hin qabne zim jedhee gaafa waan tokko arge afaan isaa baasee olii gad deemee haasa'u. Akkana silkii dawwalaa jira osoo asirraa na arganii nama natti bilbiluun na aarsadha indawwalin ala maaliif dawwaltan kanaafu namni akkasiitillee gaarii miti beektaa bas jireenya namaa inuma namni dhalli namaa galuu hin qabu ooma isaa ta'e of ta'e waan ofirraa dubbatee kabaja isaa eeggatee jiraachuudha dubartiin illee dhiirrillee warri dhiiraa tokko immoo kanuma beerumateetuma za'a 24 hojiin qabu maal keessa akka jiru of hin beeku zi'uma jee kan namaa suuraa achiin kaa'ee asiin kaa'ee haasa'udha bas maalitti akka jiru kasaatu hin beeku kanaaf warri arsii anaaf soddaadha kabaja qabdu mataa kiyyarra jirtan dheengaddaa soddaa isiniin ture arrallee soddaa isiniin jira gaafa rakkinni dhufe immoo hin fiigina olii gad sigalee akkuma kabajaa soddaan sodaadha jettan san ammoo hojiirra oolcha akkuma quraana keessan keessa soddaan sodaadha jettanii barreeffatanii yaadanii soddaan sodaa eegate wanni barbaadellee yoo gale wanni barbaadellee yoo ta'e namni wal fuudha walii ka biraa jireenya haaraa jiraata ammaa yoo jireenyi kiyya naaf hin taane ta'e yoo ka'ee hiikee ka biraa fuudha mirga koodha namni na dhoowwu hin jiru namni na wajjin horatu yookaan na wajjin birrii tokko naa kennu hin jiru sa'a 24 anaadha kan hojii kiyyaaf jireenya kiyya masuulinnatii ofirratti baadhatee wanta barbaade godhee jiraatu si galee kanaafu jalqabuma intalli kabajaa qabaattee adaba qabaattee naan wanni anillee hiikaa oolee kaaniif kaan fuudhu hin jiru si galee carraadha bultiinis jireenyinis carraa eegate namni eega walitti dhufee yoo carraan gaarii ta'ee carraa gaarii si mudatee waliin jiraachuudhaaf hawwii qabaatte waliin jiraatta addaboo hawwii qabaatte naan wanni si dhoowwu eewwa kana jechuudha kanaafuu hadaraa akka dhaamsaatti ijoolleen keenya warri arsiillee warri soddaa keenyaa taa'a analleen tuqinaa nagaa na godhaa isiniin ja'a kanuma isiniin jechuufi waan biraa baay'isee naasa'u nagaa ta'a bibi amma waan jechuu barbaadurra ani mamciyyootti sharii salaa gootanii salaama Samiraa fiddanii dasna jaa ture beektaa Samiraa irraa illee waa takka dhaga'uu barbaada sagaleen keenya jira jara keenya Ramzii jira sagaleen jira waan illee warra soddaa durriye atillee tanuti gadi nosta qoru jirtanii warra soddaa nurraa buutanii onne kenna seentanii amma immoo itti nu dhayu jirtanii eenyu warra gatu way si fi muhee raggataatu bulee si hin dhageenye way deejiin darbi jiru deemtisiin amma Samiratti sheer naa godhaa baalla Samiratti sheer godhaadha rakkinuma isiin nu dhiisuu diddeem rakkina gurbaa dhiisuu diddeem wayim gurbaa kana dhugat maalidha yaadan qaba bibi yaadan qaba kafede fuudhee kafede hiiku muhee mirga qaba kafede yoo dhalaa tikree dhalaa amaaraa dhalaa tafede fuudhee mirga qaba wal fuudhanii adda deemuu wal jaalachuun jirti baasaa miti kanarratti komiin qabu komiin takkan qabu wallahi mirga isaati nama
isa maqaa kaasee wajjin irra dulla dhaggeeffadhu nama si jaalatee mi obbali si hiikee mi ma assalaama hireetee mukkaradhu jarraa kee mukkaradhu anaa umaan taane nutu kan matti nama jaalannu nu hiikeetu meqqara keenya mukkarachaa jirra si gallee ubrii amata 20 takkatti ati nurra xiqqoodha mukkaradhu si galtee ammoo gizee biyya biraa heerumtan warra soddagaltanii afaan warra sanii nutti naasa'inaa tana komiinti jaatti fufa. Salaam alaikum. Waalaikum salam. Samira uzme mute qabaddu Samira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kayfa halak? Ya rajjalul warra soddaan soda jedhanii itinin Qur'aanul jismi warra arsii irratti soddaan kabajaa qabna. Garuu immoo yaa bayaan kiyyaani waan illee naan galle wanni ati suuraa kana laxxaftee fi mujattii teennan hiitanii mujattii teennan ji'uma sadi bicha man was tokkortan ji'a sadi bicha taabtaab gootanii. Laa eessatti eessa quba qabdame Ramzi? Eessa quba qabda Ramzi? Ani quba qabu naa hima. Bayaan nutti shoofina. Waggaa sadii yoo malee jeessa diimti. Dhaggeeffadhu Ramzaa dubbiin hin gallee fi amma irriibaa ka'ee dhufaa jira inni ajanda illee quba hin qabu amma irriibaa kaatee Ramzaa zaw jettee ittiin tariin dubbii wadda ganamaatii deemaa jira duraan dursi adda baafadhu Ramzishaa. Maali beektaa bayaan wallahi Samira addanaa baasi viidiyoo mute illee qabadheetiin ni dhaggeeffadha. Okay dhaggeeffadhu ganama ajandaa kaastee dhaggeeffadhu muyaa waa takka dubbadhaanii. Nuti ijoolleen teena shamarran arsii jechuun ijoollee harargee yookaan dhiira harargee dubartii harargee illee nuti isin jaalannaa isin kabajnaa isin har'allee borillee nurrallee fuutanii fuudhuu baattanii isin yoomuu mataa keenyarra jirtan dhiira harargee soddaadha. Amma muyeen jechuun takka nuun soddaate ammallee nuun sodda of durattillee nuun sodda abbaa barbaade hiikee abbaa barbaade fuudhee mirga isaati birrii isaatiin fuudha kam jedhee kafalee fuudhaa jira bilaasha fuudhaa jiru isinii galee. Mucattiin ganamaayyuu dubbattee jirti maal jette beektaa birrii irraa qabdaa jedhanii ani birrii irraa hin qabu jette isinii galee jette wallaahi laazim yoo birrii irraa qabaatte birrii isaatu narra jira malee an birrii irraa qabu jette isinii galee hoo birrii irraa qabaatte birrii irraa qabattee gabbaatee haa dubattu inni ofirraa kafala kan irraa kafaluu miti moo'enu sii galee. Wanti biraa mootu yoo jaalala hoo ta'e namni akkuma nama jaalatu nama jibba tuni amma hin jirtu dur jirti isinii galee nama jibbulleen dur jirti isii miti abbaan ilmaa 5 6 wal hiika isinii galee mucattii tana jechuun Oromiyaa jedhamtii tuktukii isii sarchi godhaatii sheeritti godhaatii fidaatii wanna isiin jireenya namaa keessa deddeemtee jireenya namaa lallaayituuf gaafadha wallaahi laazim isum dhugaati bayaan fidaatii gaafadhaani anuu sheeritti godhaa qoe. Bakka maallaqa jettanitti ani isinitti himee jira miciyyoo eega walitti dhufanii inni isii kee isiin koo jireenya kophaa jiraatte eega miciyyoo ammaa tana fuudhe ila nuti gaafa fuunu huntuuta keessa deemnee akkas dhokonneen fuune gabbarree fuune tanallee tamma jalee jirtullee gabbarree fuune akkana ilmoo namaa akka ilmoo dhiiraatti dhugaa rabbi isin jenna amma dubartii rakistee abbaan barbaade badhe fuudhe osoo haadhaaf abbaan quban qabne calje dubaa fuudhe jaartii kee ijoo jiraatu kanaa miti. Warra haadhaaf baasif dawwallee warra isaanii bira dhaqnee mana obboleettii guddoo teenye gabbara nutti muratanii gabbara birrii meeqa hamma kana inni gabbarree fuune jechuudha. Micootaan illee isiillee gaafa fuudha akkasuma gabbaree haadhaaf baasitti wajjin waliin raayachaa jiraachaa turan gaafa asii galtullee mana warra isaanii qaxxaarsii osoo hin galin harargee awwadaa galchee awwadaa turtee agartee achirraa wal dhabdeen dhufnaan gara Adaamaa deebitee Adaamaaraan Arsii deebitee jechuudha. Waldhabdeen jira laakiin ammoo akkasii waldhabne jee hin dhiifne gaafa isin rakkatte as taa'ee Itoophiyaa gargaaraa ture maaliif jaalala yeroo jalqabaa waliin turanii haadhummaa manummaa abbummaa manummaa waliin jaanii waliin jechaa turan san hin dagannee jechuudha as taa'ee birriidhaa achi gargaaraa ture yoo isin rakkatte bira dhaabbataa ture isinii galeemi paaspoortii baafadhu jaan biyya kam deemuu barbaadda Qaataar immoo Suudiidha maal jecha an bira taasifkiidhaan walii haasutti dawwalteef jechuudha baafadhu biyya barbaadde deema haadhoo koo ansi gargaaraa jaan jechuudha. Si galeemi nama akka namaan ja'u arra micoon deemtee amma Suudii jirti. Laakiin ammoo abdaan quban qabne waa takka hin beekne daalfasoon Awurooppaadha moo maal keessa deemtee qe'ee namaa dura cabbii xaree dufaan gabbaatee akka nama wanti tokkotti jechuudha. Si galeemi muheen leenca abbaa koo leenca dhiira abbaa barbaaddan gaafadha. Si galeemi daalfasoon akkasii mataasaa gad deebisee wayim kootu intala teenya nuuyii kootu intala teenya akkas nu godhi hin jaamame isin eessuma gartanii yuumee warruma soddaa kootu intala teenya nuyi kana maanjoo isin gartan isin sheemee jechuudha waan fokkisaa so kanaaf waan obboleettii teessanii hin feene nama biraatiin fedhina miciyoon hiikamtee jirti duraan hiikamte
Sinigalemi akkuma kamtatti garummoo akkuma ganama gizeen dhufee lammaffaallee asirratti miidiyaatti isinii kusan ililchitan san dhaqaatii fuudha. Michiyyoo ala galchaati akka gizee hunda miidiyaa irraa dhuftee ajandaan taane godha. Abbaako fuudha mana galcha. Nuti funna asii jennu nuti hinee jirra. Tabiraa fuunee jirra. Ammallee deebisnee teessan fuune. Jalqabaas teessan fuune wal dhabne diddee hottee ammallee deebisnee teessan fuune. Badii kan barakaatu bayyaan kiyya taragaaggaime. Laki media kan kurma keessa. Namni media ra dhufe utuu jaartii wajji qabna jaartii wajji qabna dirqama. Bayan salamu alaikum. Mukuta. Ifa mana aku dah erong kamu. Sabboona mee qoya ajandan naan galle sabboona qoya boo yoo ajanda naan himne keessa bahe deemanii akka dhibamuu hin danda'uuti. Bayaan mee ajandaa addanaa baasi. Dhageeffa dura ganama Hasan Naa himi jennaan mataa filxii gootee maa teettare dura. Naa himi ajandaan beekan. Mana banatee mucattii sana ol galchee asirratti dhufee mu'een isii tana nikaaya hiikuu qabaa. Mucattiin inni kamne jaartii isaati jedhee ajandaa godhate achumaan mu'een dhufee sadeen rabbi qabuudha achirratti hiikee fi jira ajandaa godhee fi miidiyaa irratti hiike bakka duraanis hiike ammallee hiike achiin qabsoo eegalte ka warri keenya qabsoo eegalani. Tuunoo mucattiin tuunoo arsii jaartiin mu'ee. Tuuniin jirti kaata lammaffaan jirti jira kala durallee hiike ammallee paartituu hiikeef hagan. Okay ajandaan sii gale ajandaan kun dilasillee nama wajjuuf naman galoo naman dhibu bayaa waan tokko sitti hima dhageeffadhu. Takiya meti kosi carraan kenna osni indeni simbra warri turuu dandeessan dhiifama manaa godhaa hojiirraan jira bayaan waan tokko sitti hima mu'een ni jiraami Jire. laal dhageeffadhu ajandaan kun ajandaa keessanii tokko jee ajandaan beekaa ajandaa barbaadu jira malee ajandaan kun hin jiru ni beeyna akkam jiyyoon wal quban qabnes akka hiikees ni beeyna nuti akkuma mareefu bayaan jeesanii Habibi dhala hiineetuma fuune yoo barbaanne dhageeffadhu yoo barbaanne hiineetuma dirree baanee tabiraa fuuna malee lammata immoo yoo irra fuudhuu baanne duubatti sinaafi kanan goonu irrumatti fuuna dirree baane kun kanuma aadaa teenya inni isinii dhaamu amma dhageeffadhu waa'ee ajandaa kanaati irratti uummanni ajandaan qabu asiifichi sooree isiis geessi irra oofatee ni lallaban rakkoo miti garuu bayaan taakka jee mu'ee amma booda akkana mana keessan banatanii abbaan barbaade asi dhufee gaafii jolle itti bartee duraan kaasa foonaati jolle itti bartee jette dhagee mu'ee dhageeffadhu akka deeggadda Kiyaar Bashir geessi irra ari'anii maraachansanii geessi nama tokko seente taanaa waliin dhiibu mana kee banadhu waasaa bar duraan seenu har'ammoo na aarsaniituma na dubbisan malee la dhageeffadhu Abadan gastii namaa dheeru. Asirratti firaa dhorkeen abbaa feeti. Abbaan barbaade mataan dhaabbata. akkas ajandaa laal ajandaan kan waan ta'eef gabaab sabboonaa keessatti dhalageeffadhu mu'een duraan amma keessaan hiikee inni nama miidiyaati mu'een amma nu dabalamee jira. Nikaan keenyaa fi qorra miidiyaa nu hiikee jira mu'ee keenya galatoomi amma nikaan kishee amma hiikame. laal dhageeffadhu nikaa sanuu irratti hiikuun qabdu turte silaa mana kee banattee hiikuu qabdu jechuun dhufanii si haa gaafatan. Baraanaatu yeroo akkasitti taa'ee TV kaadee taa'u sanitu hin jirre jeetiin achumatti eega isiin ichitti barbaade. Nikaan kun yookaan nikaa hiikuun yoo haaromsuu ka ta'u ta'e naan haaromseef irra deebi'ee khalaas. Laal fuullee waan takkaa jira miidiyaa kanarra. Laal mu'ee dhiyoo tana jaartii isaa amma bareeddummaa fuudhan tana keessa tana jalatti koomantiidhaan sa jaartii kee kun maaliif hin kofallee maaliif hin dubbanne jedhanii koomantii barreessan dhaggeeffadhu ho'iin sitti hima. Ummanni kuni dardarrii keenya kaarargee kun nutuuranuu akkana lafa tatteenya maan humfuunesi way ajaa'iba akkam la warda dhaggeeffadhu sanii mu'ee shariyaa na furfakkadde bakka nu fuudhaa kaafirraa Ammatti dhufaa jirra abshir. Kilippi dafa hojii dalaydhaus. Aboo bayaan shamarrii namni fuudhu dhabamee jiraati namni na fuudhu akka ani isin fuudhu feetan fooloo na godha keessan na dubbisa nama afur ni fuudhaan biyya feete jiraadhu feetu Eertiraa jiraadhu. Koy bani aadama kana koomantii waan rabsuuf geessi horii kuyyoo meerumee bultii jaarrata isaa dhugatti. baay'aan Jarri kun itti gaafata. Meeqaddoo tanarraa yaada baasaame ayyee. akkam jirtan hundumti keessaniyyuu nagaami Nagaa galatasaa. soddaan sodaa itti arsiinii durallee nu dhaabdanii mu'een dura obboleessa ture amma dachaa dabalataa sodda'a Akkana. waanuma jennee dubbannuyyuu nu dhibe garuu haa ta'u
Ni himumaa inni beektani. Bayaan garuu mucattiin muhetu fuudhetiin amma xalaaqe. Subhanallah. Waan babbareedduu malee fuutan kaalte. Maratnee ashita malee fuutu. Tammaatis tarma jaaltii bara. Maranneetuma fuudhan. Wallahi gudaati. Amma akka arsiitti gudaati keessa jirre jechuudha. Ijoolleen bayaan eenyuti isin bayaan maalii muhee maaliiti? Abbaan keessan eenyu akka warra musammaa nu godhuu deemtan jechuudha. Yaaram zaarabbicha wedheen mee cadhisi takka ittiin maal jechuun barbaade diini anillee bayaan argeeti mu'eelee kaar argeeti Gaddeemtanii argeeti jechuudha bareedduu ta'e sana argee kan dhufanii gaddeemtanii fokkottuu ta'e fuutan barrabbis nama cabse ish maa eebannee ijoollee teenna taap gootanii ni kaarraa buusina taap gootanii tuma gadhiisu jirtanii nama sadi auzu billahi amala sirreeffadhaa jaan amala yoo amalaan nama bulcha harargeen amala nama hin qabne hojii jiraachuu hin dandeessu kabbaadidha amma ta'ammaasi maa Inni qophooytee jirtama. istaayiliin keessan naan taa'e tartiibaan jarsina tartiibaan maa fudhachuuf qophoofteeti Laa. isin nutti ergamtanii ergama qabdu. Laa maa isiniin ishee. Ramza ati gumaa kafaladhu Harargee fuudhi Keeniyaa keessa yoo argatte. Wareen jaartiin tiyya Harargeedhaan jaartii tiyya odoo Harargee fuudhee hiikee Harargee sagal fuudhee hiika malee Harargee malee. Abbaa koo nuti Harargee bakka raafuun dhabnee fi miti bara Harargee kuma baasaa jirra. Katakkattee kuma baasaa jirra. Dursitu nama baay'ee silaalu jira. Kunoo tana gonna Harargee hintala kudha lameen alaati.